Nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaa kan dhuftan subscribe gochuu hin dagatina. Har'a egaa daawwattoota keenya qophii addaa seenaa Apostil Geetaahuun Immiruu qabannee dhiyaannetti jirra. Turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u. Egaan daawwattoota keenya viidiyoo kana daawwachuu yeroo jalqabdan like gochuudhaan jalqabaa. Miidiyaa keenya bukkee dhaabbachuu kan barbaadan lakkoofsa akkaawuntii baankii keenya iskiriinii irra darbuu fayyadamuu ni dandeessu. Akkasuma ergaa addaa fi odeessa kiristaanummaa wajjin wal qabatu akka qilleensa irra isiniif oolu yoo barbaadan karaa fuula feesbuukii keenya Kiristiyaan Miidiyaa jettanii qubee afaan Ingiliffaatiin sarchi gochuudhaan yoo inboxinuu gootan nu dhaqqabaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Gara qophii keenya har'aatti yommuu darbinu seenaa Apostil Geetaahuun Immiruu akkaataa armaan gadiitiin qabannee dhiyaanneerraa nu wajjin tura. An kanan dhaladhee daangaa Suudaanitti dhiyoo kan ture lixa Oromiyaa Wallaggaattiidha. Kanan itti guddadhee fi barumsa koo baradhees achumattidha. Haa ta'u malee wayita ammaa kanan jiraachaa jiru Oromiyaa giddu galeessaa magaalaa Bishooftuudha. Maatiin koo kiristaanota turan, isaan gidduuttan dhaladhe. Waldaa Makaana Yesuus keessattiin tajaajilaas guddadhe. Tajaajila garee faarfannaas tajaajilaa tureera. Umuriin koo waggaa 8 yommuu ta'uun macaafa qulqulluu utuun hin baratin saabaa jechuudha qabadhee deemuu jaalladhan ture. Gaaf tokko garuu macaafa qulqulluu kana qabadhee muka jala otoon taa'uu Luqaas boqonnaa 15 irraa kan jiru waa'een mucaa bade sanaa naaf dubbifame nan dubbise. Kunis bara 1988 keessa jechuudha. Biyyi keenya egaa wangeelaan beekamaadha. Achi akkan fixeen gara Finfinneen dhufe. Achumaanan ergama wangeelaatiif gara baadiyyaa Bishooftuu dhufe. Waggaa 5 ergama wangeelaatiin tajaajilaa tureera. Yeroon mana barumsaa ture illee wangeelaan tajaajilaan ture. Bakka itti dhalannetti waldaa Makaana Yesuusiitu baay'ata. Achi keessatti ammoo sochiin hafuura qulqulluu hamma kana simatamaa hin turre. Keessumaa waldaa nuyi keessa jirrutti utuu sagaleen Waaqayyoo lallabamuu ameen jechuun illee dhorkamaadha. Adeemsa keessaa sochiin hafuura qulqulluu seenuu jalqabe. Achumaan waldaan keenya bakka lamatti hiramte. Sana booda gartuun cabee ba'e immoo maasii keenya yookaan lafa kan keenya irratti waldaa bu'uuressine. Gaaf tokko galgala sagantaa mana keenya ture irratti galgala darabeen kadhannaa waan tureef darabeen koo gaheen kadhachuu jalqabe. Galgala sa'aatii 2tti kadhannaa yommuu jalqabnu namoota hedduu wajjin taanee kadhannaa jalqabne. Yeroo sa'aatii 6 ta'uu an waan daqiiqaa muraasa kadhannee natti fakkaata ture. Gaafa sa'aatii 6tti kadhannaa koo an xumuruu namoonni hedduun na biraa rafaniiru. An garuu galgala sana hafuurri qulqulluu narra buufate. Anis afaan haaraan dubbadhee abbaan koo garuu garee misiyoonotaa waan tureef hafuura pheenxummaatu irra buufate jedhee na jibbaa ture. Abbaan koo bakka ta'etti gaafa na fudhatee deemu hafuura qulqulluudhaa ittiin bu'in jedhaniin sana booda galee manatti garuu kadhannaan waan naaf hin mijanneef gara bosonaatti deemee kadhachaa ture. Gartuun abbaa koofaa sun raajummaan kennaa dargaggootaati malee kan keenya miti jedhanii amanu. Sanaa booda ture gara faarfannaatti kanan dhufe. Hamma bara 1997tti jechuudha. Kanaaf waldaa haaraa bu'uuressine sana keessattis raajummaa dubbachuu fi sochiiwwan hafuura qulqulluu sirriitti hin simatamne ture. Bara 2002 ture kanan faarfannaa koo oodiyoo jalqabaa maxxanse. Haa ta'uyyuu malee hawaasa keenya biratti hamma kana hin simatamne hin dhaggeeffatamne ture. Bara 1997 barumsa xumuree gara aanaa Jaarsootti gaafan dhufu afaan haaraan nan dubbadhaa nan faarfadha. Garuu tajaajila humnaa fi aangoo hin fudhanneen ture. Jaarsootti konfiraansii waldaa guutuu wangeelaatti raawwatame irratti paaster Niftaalem Argaa'oo namni Waaqayyoo utuu tajaajilaniin arge. Tajaajila isaanii kana keessattis tajaajila amantii fi aangoo akkasumas
humnaa akkasumas tajaajila fayyinaa tajaajilanii turan. Namoonni hedduunis fayyaa turan. Sanarraa jalqabeen egaa akka isaanii akkan ta'u dharra'e. Sana booda bara 1998 barumsa koo xumureen gara bakka dhaloota kootti deebi'e. Waldaa Makaana Yesuusitti gaafan deebi'u akka duraanaa mijachuu dide achumaanan miseensa waldaa guutuu wangeelaa ta'e. Sana booda Paaster Niftaalem Finfinnee waan jiraataniif gara isaaniitti bilbileen isin arguun barbaada yeroon jedhuun isaanis na waaman gara waldaa isaanii guutuu wangeelaa Saansusiittis na fudhatan. Achumaan isaan waldaa isaanii wajjin mishineerummaadhaan gara magaalaa Bishooftuutti na ergan. Tajaajila mishineerummaa keessatti keessumaa Jiddaatti adeemsa miilaa sa'aatii 12 deemee tajaajileera. Bara 2004 barumsa iskoolaarii macaafa qulqulluu Bishooftuutti argadheen baradhee xumure. Gara tajaajila TV banuutti ituun hin dhufin duraa raadiyoodhaan bara 2003 tajaajilan jalqabe. Kanan tajaajilus torban keessaa jimaataa waggaa 3 wangeelaan tajaajilaan ture. Waggoota muraasa gidduutti guddina waldaa keenyaa fi tajaajila keenyaaf inni guddaan Waaqayyoodha. Phexros faa daqiiqaa muraasa gidduutti namoota 3,000 ol gara Gooftaatti fidan. Nutis kana caalaayyuu guddachuun nurra ture. Kana malees akkuma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garaa qurxummii keessaa diinaara 2 Phexrosin baasisee ture, yeroo tokko hafuurri Waaqayyoo miraakilmanii karaa kootiin utuu mul'isu argeera. Kun ammoo baay'inaan miti, waggaatti yeroo tokko yookaan yeroo 2 qofaadha. Isumayyuu hafuura qulqulluun geggeeffamuun ituun hin qophaa'in waan hafuurri qulqulluun natti dubbate gochuun kan raawwatamudha. Kanaafuu miraakilmaniin wangeela keessa jira. Wangeela kan fudhannee hundumaa hojiitti hiikuuf malee walakkaa fudhannee walakkaa dhiisuuf miti. Kunis Waaqayyoo miraakilmanii kan taasisu namoonni akka Kiristoositti amananii fi liqii namoota hedduurraa baasuudhaaf akka ta'e ni beekama. Ni yaadatta yoo ta'e hojii ergamootaa keessatti yeroo ergamootaan dinqiin godhamaa turetti lubbuuwwan haaraan hedduun isaanii gara Gooftaatti dhufaa turan, gara bartootaattis dabalamaa oolu turan. Kanaaf namoonni hedduun dinqii kana hojii Waaqayyoo ilaalanii gara Kiristoositti dhufu. Egaa nuti uummata addunyaa hundumaaf nu uume. Kanaaf ani Oromoo keessaa yoon dhaladhe iyyuu garuu afaanota garaagaraa barachuun barbaada. Sababni isaas ittiin wangeela labsuuf jechuudha. Yeroo tokko waldaa keenyatti namni du'ee dhufee ture. Utuun kadhadhuun akka tasaa hafuuraan guutamee ni kaatiin jedhe. Sana booda homaa kadhadhee jennaan fayyuu didde, si'a 3 ka'i jennaanis ka'uu didde. Uummannis nahee wal ilaale, anis naheen dhaabbadhee hafe. Maalittan hin kaati jedhee yommuu gaabbuu kajeelutti garuu gidduudhaan hafuurri Waaqayyoo narra dhufeensi arfaffaadhaaf amantiidhaan ka'i ittiin jedhe. Yommusuma morma sochoofte. Achumaan amantiin koo jabaatee fayyite. Kana qofaa miti, dinqiiwwan gurguddaan ta'aniiru. Kana malees namoonni gadameessa hin qabnee fi gadameessi isaanii bahee Waaqayyo karaa kootiin kennee fi dhala godhatanii jiru. Keessumaa ogeessa fayyaatiin kan mirkanaa'e dubartiin tokko kadhannaa keessa utuun tajaajiluu dhufanii gadameessan barbaadaa jedhanii akkan Waaqayyo isaaniif kadhadhuu na gaafatan. Anis achumaanin siif kennameera deemittiin jedhe. Achumaan gaafa mana yaalaa deemtee ilaalamtuu uumamee fi argame. Kana malees tajaajiltoonni akka duudaan dhaga'uu, didaan dubbachuu fi jaamaan ilaalchuu dhaabbataadhaan waan Waaqayyo hojjetaa jirudha. Ani namoota biyya lafaa kanarraa namni akka moodeelitti ilaaluu fi jaalladhu macaafa isaas dubbisuu Smith Wigglesworth nama jedhamu tajaajila isaas viidiyoodhaan sirriittan hordofa. Gara Afrikaatti yoo dhufne ammoo Robert Injiliin nama jedhamu baay'een jaalladha. Namoota biyya keenyaa keessaa Qees Guddinaa Tumsaa baay'een jaalladha. Guddinaa Tumsaa nama baay'ee cimaa fi nama mootota Itoophiyaa dura dhaabbatanii falmaa turanidha. Kanaaf waldaa kiristaanaatiif bu'aa guddaa buusaa turaniiru.
Kanaaf waa'ee isaanii yeroo baay'ee nan kaasa. Mudannoo bara jireenya koo hin daganne keessaa tokko yoon isinii qoode baadiyyaatti utuun tajaajilaa jiru namichi dhugee machaa'ee dhufee saba keessaa taa'e. Gara waltajjiittis dhufee utuun tajaajilaa jiru kaballaadhaan nadhe. Yeroo tokkos ammoo utuun seexana ifataa jiru nama keessaa utuun seexana baasaa jiru isheen tokko duubaan dhuftee gateettii koorra korte. Isa kana hin dagadhu. Xumura irrattis ammayyuu sochiin hafuura qulqulluu Itoophiyaa keessatti reefuu ka'ee jira. Sochii kana caalutu itti fufa. Kanaaf ofaa qopheessinu. Hafuurri qulqulluun gaafa dhufu guddina ikoonoomii hawaasummaa fi karaa garaa garaatiin jijjiirama fida. Fakkeenya Ameerikaa fa'aa biyyoota biroos yoo ilaalle jijjiiramni isaanii kan inni dhufe inni guddaan wangeela waan amananii turaniifidha. Hamma dhumaatti Gooftaan isin haa dhaabu. Eebbifamaa. Egaan daawwattoota keenya ergaan nu isinii qoonnee ergaa nama Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu dubbatanidha. Kanas seenaa isaaniirraa kan fudhannedha. Apostil Geetaawwan Immiruu jechuudha amma abbaa ijoolleetii akkasuma haadha warraasaa wajjin magaalaa Bishooftuu jiraataa jira. Daawwattoota keenya seenaa jireenya isaaniirraa waan guddaa akkasiin barattan akkasiin itti gammaddan abdii guutuu qabna. Ergaawwan dabalataa argachuuf YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif ulfaadhaa galgala gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan bulaa.